በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ፍሩ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮቲን ኒያመና አሜን። ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ ስኒን ከንጃለቱ ማቲወን ዋቀዮ ሁንዱምቲ ኬሰን አከም ቡልተኒ አከም ዮ ነጌሰኒ guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiitiif galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana hunda dursaa Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoomee kana booda nagaa fi gammachuu ta'e. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana sagantaa xiqqoo isin waliitiin hin qabna. Sagantaa nuti qabnu kun maalidha? Maaliif nu waamtanii jechuun dhumarra gaafin ka'uu danda'a. Guyyaa har'aa kana waa xiqqoodhaaf isin waamnee jirra. Sababa isin waamneef, sababa iddoo kanatti walitti qabamtaniif dhumarra ergaa gabaabaa xiqqoo boodarra kan isinii dabarsinu taanee jechaadha. Amma kallattumaan kan deemnu kiristaanni waan hundumaa kadhannaan eegala, kadhannaan xumura. Hunda kan dursu kadhannaadha waan ta'eedhaaf nyaata duras dhugaatii duras hojii kamiyyuu dursa maaltu dursa? Kadhannaa dursa. Kanaaf abbaan keenya faarfataa barsiisaa luba Girmaa Immaanaa guyyaa har'aa kana nuti yaanne keessummaa kabajaa ta'anii gidduu keenyatti argamu. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana isiniin kan keessumsiisu luboota obboloota keessanii waan ta'eedhaaf guyyaan har'aa kun isiniif addaa jechaadha. Akkuma beekamu wanti kennamu xiqqaachuu danda'a, wal ga'uu dhiisuu danda'a. Amma danda'ametti garuu wanta silaa isinii yaanne farankaa tokko buudee baddullee wanti isinirraati hafu hin jiru jechaadha. Wanta hojjenne hunduma isaa isinitti himneetu waan isin ga'uu danda'u isin geessisnee deemna jechaadha. Kallattumaan abbaan keenya faarfataa luba barsiisaa Girmaa Immaanaa giinciitti itti gaafatamaa lallabaa wangeelaa kan turan amma immoo hoolota tajaajilaadha kan isaan jiranii gidduu keenyatti argamu. Isaan kan dhufan dhimma biraatiif waan nu kabajanii isinis kabajanii sagantaa kanatti argamuu dhufanii jiru. Kallattumaan gara kadhannaatti isin kaasaa hundu keessa ol ka'aatii kadhannaa waliin taasisna. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ፍሩ ቁልቁሉ waaqayyo tokkotti ni amanna. Qulqulluu ulfaata kan ta'an sadummaatti yookaan sillaasee amanuuf kadhachuudhaan diina keenya seexanaa siganna amantaati. Mana kiristaanaa kana wal fuuldura dhaabannee siganna. Kanaaf ragaa keenya qulqulleetti duroo Maariyaamidha. Addunyaa kanattis addunyaa isa dhufuuttis ishee dhiyoo taasifannee siganna. Gooftaa si galateeffanna. Gooftaa si kabajna. Gooftaa qulqulluu maqaa keetti si galateeffanna. Jedhu hundumtuu wansiif sagaluuf siganna. Hojjetama. Waaqa waaqotaa gooftaa goototaa mootummoota nama kun qulqulluufsiidha. Ameen. Qulqulluu waaqayyo keenya gooftaa keenya keessaa keenya uumaa hundumaa soora hundumaa gaggeessaa hundumaa fedha keenya otoo hin ta'in fedhii keetiin eeyyamaa keenya otoo hin ta'in eeyyamaa keetiin beellama keenya otoo hin ta'in beellama keetiin guyyaa har'aa kana ganama kanaan eebbistee hojii eebbifamaa hojii gaarii hojii qulqullaa'aa kanarratti waan nu affeerteef jedhanii kolfinni siif haa ta'u. Biyya keenya waaqayyo nuuf haa eebbisu. Nagaadhaan kan nu oolche waaqayyo bulche nagaadhaan nu haa oolchu. Kan nu qubsate waaqayyo nuuf haa fayyisu. Warra hidhaman nuuf haa eegu. Qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an fayyaaf nagaan gara qe'ee isaaniitti nuuf haa deebisu. Biyya keenyarraa waraana hamaa dhukkuba qoricha hin qabne qe'ee irraa godaanu buqqa'u. Beelaaf dheebuu hongee caamsaa bokkaa yeroo malee qilleensa hamaa cabbii waaqayyo nurraa dabarsu. Waltajjii kana waldaa qulqullootaa waldaa eebbifamaa waldaa ergamoota waaqotaatiin nuuf haa eebbisu. Biyya alaatiif biyya keessaa ta'anii obboleettiin keenya walattaannan guyyaa har'aa karaa alaa abbaa keenya kabajamoo luba ayyaleetiin maayibara
barsiifamanidha. Ijoollee gaabbii isaan walitti qabuudhaan as keessas bakka bu'oota isaanii nama muraasa jiru. Biyya alaaf keessa ta'anii maayibara kana hangaa kana afeerraa guddaa sana afeerraa qulqullaa kan qopheessan biyya alaaf biyya keessaa kan jiran miseensa waldaa kana waaqoon nuuf eebbisuu guyyaa har'aa kana isinis addanatti argamtanii mana kan qabdan jirtu addana keessa daldala guddaa kaapitaala guddaa sochoosaa turtanii hojjetaa mootummaa taatanii akkuma namaa humna qabaattanii namaaf kennaa turtanii carraan isin qaqqabee iddoo sana kan keessan jirtu maqaan isiniif laatanii akka qalleeyyii yookaan hiyyeessota jedhamanii namoota harka namaa eeggatan taatan jirtu. Waaqni qulqulloota isiniin silaa eebbatu akkoo isin haadhuwatu karaa keessan immoo waaqayyo nama waaqayyoof dhiyeessu taasisee waldaa kana nuuf haa eegu kan nu dhiyaate dhangaa kana hundumaa waldaan qophaa'e kana waaqa nuuf haa eebbisu. Abbaa keenya mootummaan kee jaalli kee sanarratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u horii argamu kennii akka fayyadu nuti kan akkuma qulqulleessinu salaatti nu gochee amaan kennu mootummaan keeyyoo kunis galannees Nagaa nama qulqulluuti nagaa siin jenna yaada keetiin duraa yaada waaqayyoo si galannaa ta'uu isaa ta'uu agarbaata keessaa waan eebbifamtedha firiin karaa keetii kan eebbifamedha kennaan kan guutamtee gammadii waaqayyoo si wajjin jira jaalatamaa kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa nu kadhu ሰላም ለጊዜል ሰግነ ወለክ ማርያም መናን አስተቋቂ ማርያም ከማይተሰልክ በእንታን ናሚ ቆያ ከፋቡት ማይበረን ባሪክ ጸሎተን ከማርያም ተባታውላት ተአብዮ ነፍስ ለእግዚአብሔር ወታሰ ባንሲ ባባቂ ወራኔ እስወሪ ማዋላቱ ነው ይዘስ ሁሉ ተቀበለ ያላብያ ተወቅደ ስሙ ሳይሉ ለትምጥት ተለበሩ ወራፋይል በመዘራይቱ ወዘሮም ወለለ ያብዩ ለናቦ ወሰሶም ላያላን መናዱቱ አየዮም ወለዳን ዋስቆም በረከቱ ወርጎን ከነው ምራቆ ለቡና ስራ ተዘከረ ሳይል ለጎና በሙና ብራውስ አን ጸሎታ ለማለት ሰተ ያለነ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ለህዝበ ክርስቲያን ከቦ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ለአግሬት ነው ኢትዮጵያ ከባ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ለሁሉም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከባ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ወለታና ከባ ማተወላ ጸሎታ ለማለት የማይበልጥ ማለት ለሁለት ጻድቅ ከባ ማተወላ ጸሎታ ለሁለት ስላሴ ከባ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ለሁለት ሰንበት ከባ ማተወላ ጸሎታ ለማለት ሰተ ለሁለት ኢየሱስ ቀባማ ተወልዳ ጸሎታ ለማህበረ ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ቀባማ ተወልዳ ጸሎታ ለማስተካከል ለሳተውታን ያድነው ማተወልዳ ኦግዚቴ ማርያም ማይለክ ጸሎታ ነገር ማኖሩ ለጊዜ ነባርክ ነው ብሎ ኮሌክ ቅዱስ ወልክ ያንጸን ኮሌክ ላገበታ ወናውታት ነው ቅዱስ አባቶቻችን ለቅዱስ ኤፍሬም ለወራሰብ ለባራቆስ ለማስ የተለመነች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተለመነ አድዋ ገኑ ፈቀደ ተምቶ እና ባራቆስ ሁሉ ለስከ ባራሰብ በከማስ ፈቀደ ተዋቆኑ አታ ሁሉ ማርያም ጌኑ ፈቀደ ተም አደገኛ ለመሸት ነው አራርሲቱ አንጋዲ አደከና መለዶ ከማሲን ከነ ቢሴ ሙራሳሳ ያርቱሳ ሙባይሴ ሩሳ ሙቴ ሁሉም ተገሰነ ኦፍተኒ ሶወተኒ ሶራታ ፎኒቴ humna qulqulluu ta'e warra dhiyeessanii hunduma keenyaaf gatii lubbuu nuuf haa taasisu amuun isaa osoo kitaabaan naggeessu kun ofituana cubbuu keessan irraa kan hiikamtaniif Ibu saya membantu analisis untuk mau kayu akaran biar aku dalam ya Kristus nu faisi jenne akaran nu aku mama mari je nu faisi Kristus jenne aku dalam akaran nu beka je bina tum beki golan nu ya dun dubacu dalagun cubo jetan tu marah aku senai lesu እሺ አሱማ ወላ ደገፈኑ ሰገሌ ኬሰን ጨልሳቲ ባይስነስ ንንቱርሲኑ
abbaa keenya faarfataa barsiisaa luba Girmaa Immaanaa tajaajilaa mana amantaa keenyaa kan ta'an Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Sagalee jireenyaa sana dhageessisu bara tajaajila isaanii Waaqayyoon isaaniif haa eebbisu. Kallattumaan gara sagantaa affeerraa ciree xiqqootti deemna jechaadha. Akkuma beekamu jaalalli yoo jiraate wanti hunduu gaadha miti. Jaalala moo jibbaan dhugaa wanti hunduu? Jaalalaan dhugaa. Egaa akkuma beekamu sila abbaan keenya ibsanii jiru hojii kana kan raawwanne maa baraan miti. Nageessu miti nama tokkodha dhimma kana kan isin yaadate mana Waaqayyoo jalatti kufanii kan jiran gargaarsa kan dhaban aduun bokkaan qorri kan itti dabaree irratti jijjiiramu isaaniin naa yaadadha. Haa xiqqaattus farankaas haa ta'u cinkoos haa ta'u waan jiru naa qaqqabsiisaa kan jette mucaa keessan mucaa keenya Walatta Haannaa jedhamti. Biyya alaadha kan isheen jiraattu qarshiin ergite hammameedha dhumarra isinitti himna jecha. Maaltu ittiin bitame dhumarra isinitti himna jecha. Kanaafidha waan dhugaa egaa namni lubbuuf hojjeta jechaadha. Carraan namaa borii maal akka ta'u namni beeku hin jiru. Namni beeku jira. Egaa akkuma beekamu addunyaan kun jijjiiramaadha. Hiyyeessa jechuun bara kan akka keessanii miti. Hiyyeessa jechuun isa qabeenya hin qabne miti. Kanadha waan ta'eedhaaf tasgabboodhaatiin nu dhaggeeffadhaati sagantaa itti aanutti deemnee dubbachuu hin danda'amu. Bukkeetti haasa'uu hin danda'amu. Sagantaa keenya nu hordoftanii obboloonni keessan ijoolleen keessan dhaabatanii jiru. Waan jiru silaa waan isinii dhiyaate wanti isinirraa ta'u hin jiru yoo isin tasgabbooftan. Amala yoo nu dhageessatan waan jirtu hundumaa isinii qoonneetu mucaa kana seebbistanii dhumarra waan isinii kennu fudhattanii gara mana keessanitti galtu. Ifa miti? Eesh Waaqayyoon isin faanaa ta'u. Kallattumaan gara sagantaa affeerraa ciree ganamaatti deemna. Bor daagimaawitiin saa'iraa lidataadha. Iddoo kanarratti waltajjiin biraas hin jira guyyaa borii. Akkuma beekamu isaanaa walitti daballee kan hojjechuun barbaanne. Isheen nama dhuunfaa ishiitiin hojjette waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa kana manni amantaa kunis galma kana addaraasha kana nuu kennee sagantaa kana akka irratti gaggeessinu nuu taasisee jira waan ta'eedhaaf kallattumaan gara affeerraatti deemna. Namni lama dursa farsoo nama nuu buusu nama lama warruma jiru keessaati. Sanaan booda immoo obboleettiin keessan mucaan keenya Walatta Sillaasee Walatta Tsaadiqis akkasuma obboleettiin keenyas hin jiru. Egaa akkuma beekamu namni hojii eebbaa irratti yeroo hundumaa ni tabaabbara yookiin immoo namaa walii gala. Isaanis itti himamee keessumaa obboleettiin keessan Walatta Tsaadiqis Walatta Sillaasees jalqabaa ka'anii dhimmi kun erga itti himamee ka'anii rakkoo maal qabaa? Kun hojii keenyadha. Mucaan kun ala yoo jiraattu iyyuu nuti immoo humna keenyaan biyya keessatti yoo haadholii keenya abboolii keenya kana gargaarre Waaqayyo irraa eebba arganna jedhanii yaaduudhaan guyyaa har'aa kan arfan isaanii iyyuu nu gidduutti argamu. Abbaan keenyas immoo ammatti himne waan akkasiitu koottaa tsarootii nu gootu jennaaniin gammadanii amma nu gidduutti argamu. Waaqayyo isaanis haa eebbisu. Obboloota keenyas warra hojiin hojjetanii obboleettii keessanis warra qarshii isinii ergite guyyaa har'aa kana walitti isinii qabde Waaqayyoon ishee haa eebbisu. Sagantaa itti deemnaa tasgabbaa'aati. Yeroo isin bira gahamu qodaa keessatti qabattanii qodaa qopheeffadhaa nyaanni gara qophiitti deemnaa jechaadha. Bakka asuma eegalu. Sochi tokkicha wal dhaggeeffannu dhiifama waliitiin sagalee hin barbaachisu. Bakka jirtanitti qodaa qofaan qopheeffadha. Sagaleen baay'ee dhaga'amaa jira. Isa kana naamusa keessumaati. Naamusa ofii keessaniitiif namaan miti jechaadha. Nama haasa'u tokkollee dhaga'uu hin barbaadu. Yoo yaadni jiraate wal faana haasa'uuf malee amma sagantaa haasaa hin qabnu affeerraa kana akka haala nu jalaan balleessinu. Yeroo baay'ee sagantaa akkasiin hojjenna waan ta'eedhaaf sagaleen hin barbaachisu. Warra affeeruun alatti sagaleen keessan hin barbaachisu. Isin tasgabbiin nuu taa'a waan jiru isinitti himneerra waan isinitti dhiyaate kana wanti isinitti hafu tokkollee hin jiru jecha.
Askeessa hundi keessa nu wal qixan. Abaluu laannee abaluu dhowwannaa abaluu keenya minaalbaata fooxaan dhufe baay'inni isaa fooxaa 60. Jaatamni kun yoo wal ga'uu baate bakkaa fi nutti himtanii maqaa qabannee guyyaa biraa bakka buusnaa jechaadha. Kanaa walii galla miti? Bakka wajni barbaachisu dhiifan waliitiin. Rakkoon hin jiru. Warri hin qabnes tasgabbaataa, warri qabnes tasgabbaataa. Walaa dhaggeeffannu ka. Walaa dhaggeeffannu. Warri qabdanis tasgabbaataa. Warri hin qabnes tasgabbaataa. Waan isin godhu taalaala. Wayyu. Sagalee bakka sagalee qofa. Warri tirfiifaa qabda warra bukkee keessaniif haalaadha. Singaa hunduma keessa singaa rakkoon hin jiru. Eesh walga'ee miti qammasaa jirtu. Hin dhufa bakka warri hin geenyes.
और साइन फाजर Kancisan jiru as mana keessa kancisan ufuu kan hin dandeenye jiru Jiru. as jiru Kubsataan jira gara baay'ee. nam meeqa Nama lamaan garatti jiru kubsatee. asii jiru jechaa jiru ganna Rash, biddee kan hin arganne jira? Sin keessa? Asii sin dhufne. Kun kan eenyu isaanichi? Maaliif ittiin kennineef rakkoo maal qabanni qabu? Maaliif kennaaf rakkoon hin jiru? Walii yaaduun kan kadhuma bara. Walitti godhaafi. Amantaa isa qabatanii. Yoo walitti isaanii zin maal jedhu? Eesh kan biraa kan arganne jira sin keessa? Eessa jiru? Qaa dura si walaa ga'uuti. Namni beeku jira warra kutatee ciisa. Alaabaa duraatti kan nyaatamu. Eesh namni biddeen arganne jira? Kan hin arganne. Wati kottas wati as fida. Batiin argane nuti mallechaa wayii. Egaa hunduma akka ga'utti sintu wal galcha bara. Tokkicha sin geenya lammata barbaadina. Sagalee. Doome. Sagaleen hin barbaachisu. Harka qofa agarsiisa yoo barbaaddan. Maal keessa? Asiin hin dhufne watiin koottaa yoo jiraatu. Farsoon hin arganne maal jara koo. Yeroo farsoon hin faqaa. Sirma kan arganne hin jiru iddoo kana wajjin. Harka qofa nu agarsiisa bakka rakkoon hin jiru.
ደስተኞች ናቸው። አዎ አንጃ ለረስ ነው ዱበረሽ ነው እና ዋን አብደን ሐረክ ቆፍ እሺ
kallattu baan gara sanatti deemuun dura farsonni jira farsoos dhugaa qodaas qabatta kanatti aansuudhaan gara sana deemnaa jechuudha. Nagaa mabili? Kana Fotaan baha. Rashi? Hundi masinga. Ijoolleen baay'een fudhachuu kana beekaa warra guddaa qabu. Rashi? Gaafa gargaarsa akkatti. Kallattumaatiin gara sanatti deebiinaa jechuudha. Fotaa gaafa isinitti kennu uffatanii achumaan geessu achumaan uffatanii eebbistanii isaan baasisanii xumurraa jechuudha. Cek bola, habis patut dikaya semangat. Lingkati older. Urka fadata. Namda ko gurgure agane jenna. Barakun raja sya. Wah sini kita berdoa. Namni pas agane soja. Awas. Agade ke sana kan. Gargaran isa. Zoyos, zo.
tokkicha abbaa keenya luba girmaafaa waaqayyoon isaan haa eebbisu. Mucaa isinii kennites waaqayyo ishee haa eebbisu. Dhumarra wal faana kaatanii eebbistu. Amma abbaan keenya barumsa xiqqoo nuu kennu jechaadha. Daqiiqaa 15-20tiif waa'ee dhuma kana wal qabsiisanii gaaddisee walatta haannaa jedhamti. Biyya alaa teessee tasilaalaa biyya abbaa ishiitti kana yaadde. Kiristaan akkasuma kana waan ta'eedhaaf tokkicha bu'aa sagantaan xumurre abbaan keenya barumsa xinnoo nuu kennaniit ishees eebbisaniit isin immoo dhumarra kaatan eebbistu jechaadha.